Maaliif kun qoy? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتنا وتفوت أبدي في مجي نجا خيساني. أرد challenge أولني سني دياني. challenge تكو أبدي وجي challenge دلينا جنني. إسا على قبي وابدي ويتون جرجي إرجع. وين الرد لقوتي ما challenge دلينا جيني ما جرى شيء جهدي وارد لقوتي ما تكفى سلسة سلسة في Toto lemon namutu ni beekani bishaan itti Obaasee machara sharratti akkanatti Obaasee diimaan isin jaa so gitu ndani ala wimbi kabwe so kita bishaan pudara annani malah kita jejo mbeni wallahi oli lalla nisinja huno akkanatti wali kode annani parantino ko fidewa oh anna wani sagali ke qabeef na dagaajeetin sodaa dhaquu fudhatee deeminatti dhufa jeeti akkana godheeti walitti reesee kana challenge inni barbaadu hojii Dalaynee goota sarara sharratti kan Obaasee jalan doi fadda Abdi dufe يا حبيبتي ايوه حبيبتي ما ادري يتسا challenge Dalaynee naan jenna النجا Obaaseetiin seebu انقم جل قبل قاد واو yalla ايه اكمل كانت تيمكا maal Dalaynee سيتو كان Dalaynee جاي Obaasee ما Dalaynee نتيمكا haye challenge narraan tana Dalaynee anaatu fideefi اكم قونا ايه akkanaan godhu na wajji goota اكم اكاتي قوت يشون bakka akkumaan godhu na wajji goota burcuqqoo sanarratti akkaataa waan nan godhu hundaan ma wajji goota yoo dhabde kaballaa afur aha waan ati gootu san yoo an walla ni doon goreechuudha kaballaa afur yeesika yoo ishee yoo ani akkaati gootu san hundaa godhe yoo yookaan godhe hunda goote jalaa baate ni kabalam taka akkasuma ta'e ilmaan ta'u yoo akka ati godhi wajjeetti san yoo godhe atis kaballaa afur nachi akkasis toltaani sun taate kaballaa afur ayyee taat yalla ni jalqabna takka lama sadi tanuma tanuma wanti dhugulle nama challenge moonu ishi ayyee yalla waan nan godhu gootare eda godhaa jira kaa warri si eegu jira ayyee bishaan illee buufadhe maa guutamu ayyee asuma guutannimi guuti ka bishaan kee Kamerao.
Nyaate. Wallahi guna achi barbaruudha. Wallahi. Guna achi barbaruudha. Inde bishaan dhugaa jirte eegani kaata dhuge. Ammaali beeka kafaani qabatu bishaan. Asini seegala asini seegala. Amma akkante garaa jabaatti naga walta. Maalish. Garaa jabaatti. Sila challenge kubaate. Sun kabalu ture. Garaa jabaatti naga walta. Argijette shomaa gochuun danda'u. Takka. Lama. Indi namni garaa nama laafu. Eshi. Sadi. Naga walte. Na argitanii waan an keessa jiru. Afur. Indi kamu dhugaan dhooyi taasaa mararte kana. Terasa di sini never. Afur na dhooyi tan. Terasa di tikko situ kare. Afur famete ai. Na dhooyi te garaa jabaatti. Amma kana malu ni beda. Osoo hanga ta'e garuu waan si harka kiyya kan si dhawnatti fakkaata. Harka kiyya waan sirratti kaga dhawnatti fakkaata. Wallahi. Amma malu ni beda. Maali Agensi huda, agensi hida bishaan dhugumu. Bishaan dhugumu. Akkas boodoo. Jechuun akkam naan galle. Agensi hidee jechuun akkana carqidha. Bishaan dhugumu. Bishaan sangiin laazima fixu qabdu. Wal bira nu lamaanu dhuyinamoo aanutu dhuga. Anis bishaan dhugaa agin ati ije hidhatta laazima. Jechuun naan galle mee akkam nu lamaanu hidhanneeti dhuyinamoo. Nu lamaanu ni hidhanna. Gin dafnee. Ije hidhannee nu lamaanu burcuqqoo lamaanu bishaan goonee dafee kan fixa jechuudha. Jechuun Anas hidha. Gin osoo ati afaan kan kee butaa wallaalle dhuyitee. Afaan kiyya kan boota wallaalaani Zaidatte. hanga fedhe chumi to so waan feeyu ta'e afaan kiyya burcuqqoo fuudha kana godhe wallaala dhugu wallaala. Kaza anillee na hoggati hidhatte booda ije hidhattee dhuga. Noo baastaati. Okay ayyee taate ayyee tuni hoo maal qabdu? Bishaan tisigu taga. Tun qixaata maaliin qabdu? Adabbiin qabdu? Ayyee. Bishaan mahana dhugdee finna xatte qixaata fakki. Keetis buusi wanti godhi qaba itti guuti. Xiyyasiitu na hidhee noo baasa. Hogguu hangeef xatte godhe jechuudha. Har'a moo challenge akkamii kun? Sirriitti miidhinga. Afaan kiyya isaan dhugaree afaan dhoosite ni jira lakka kunumati. Afaan kiyyaa jedhamee bara. Dafina dukkaniste. Burcuqqoo meetire maal dalgoo jirta? Hai burcuqqoo fudhadhu osoo afaan bootaa kan kee afaan heetii bootaa wallaallee dhugisi hin jenne. Karumaa burcuqqoodha. Daqiiqaa takka keessa yoo fixxee qixaata hin qabne meeqan. Qixaata hin qabu hin jenne ammas kaballaatu jira laa jedhamu. Osuma akkanatti ol hin jenne gixxamma gootee fixxa. Afaan kiyya bootaa wallaalu yoo jige malee narratti. Eshi. Maalin kun qoy? Ida jiballe. Maalin kun dachi abadu? Maalin sila kun? Disinne. Taara bishaan miti ka. Chish, ila lungu. Waan miti. Mi. Challenge bishaan miti diba kan. Ila lucu gimana gut? Lar. Ilaal wanti miila kiyya ilaal. Mana ilaal lafa. Waan mana balleessuun wanti godha. Si balleesse moo anko? Khalaas. Kuni maalin sila? Maalin juga? Salsa apa yang kau? Salsa wanti godhan kana moo? Chish. Waan garaa keessa wanti nama godhu min danda'a. Chaale. Wallahi.
challenge garuu kun salsaadha salsaadha garuu kun immoo akka salsaa xuuxxoo aannan soogidda bishaan challenge keenya har'a akkana fakkaata ila mana kan ofii keetii qulqulleessa waan takkaan harkaan tuqu challenge keenya kanas har'a ofuma keetii akkana fakkaata ilaala waan biraan fakkaatu kun amma ilaala sirratti gasi garuu osoo waan garaa nama dhukkubsu ta'e torban takka hammaama keessa wanti mana bicaanii na bulchuu heddeeftamu wallaahi kan dhugaa jira bara kuni waan maalin waan garaa keessa nama wanti jiru maati fayyaa kiyyan feetu naa Dalaynee garuu si argadha dhisi wallaahi si argadha ana akka jaa'iba sirraa akka faradha akkanatti nurraa dalagadde arraan tana Abdi osoo isin tokko osoo isin ilaaltanii kana goote jechuudha an challenge bishaan zanaa jedhee ishee hidhattee bishaan kiyya dhuguufi jalqaba wanti goote immoo amma qopheessite amma tu goote jalqaba qopheeffadde Abdi mana balleessee jira khalaas afaan dhiqachuu qaba wallahi garuu qorraa dhugee jira bara fidnee deemnaa laa wanti na godhaa jira kaan daaqla shallashaa jira bara ni fidnaa khalaas viidiyoon khalaas kee Dubbatti. Okay. Isin tu kana nago isee galatu ma hundi keessanu ani shaamana yaa duwan wanti yetu ma si olna deemaa jira waan Khalaas challenge keenya arraan tana akkana fakkaata challenge keenya har'a akkana fakkaata like subscribe godhu hin irraanfatina hedduu takkan isin jaalladha bye